Har'a barnoonni keenya har'aa waa'ee Feesbuukii isa dhugaa Feesbuukii riil ta'e akkaawuntii Googilii keenya wal qabsiisnee banuu dandeenya. Akkamitti banuu dandeenya? Amma appilikeeshinii Feesbuukii buufachuu pileestoorii irra seennee pileestoorii bilbila keenya irra seennee maal goonaa buufannaa jecha. Amma akkuma isin argitan kan Feesbuuk jennee barreessinee maal goonaa buufannaa jecha. Appilikeeshinii Feesbuukii keenya erga buufannee gadi kaanee booda gadi buufannee booda appilikeeshinii erga gadi buusnaan foormulaa kan nu banaa. Kanaaf create account iddoo jedhu kana tuqnee maal goonaa akkaawuntii keenya banachuu dandeenya jecha. Akka create new account iddoo jedhu kana gadi si'a tokkoof gadi tuqnaa jecha. Akkuma isin argitan kana iddoo kana si'a tokkoof gadi tuqna. Kana booda get start jedhu kana tuqna. Achi booda iimeelii nu filachiisa. Iimeelii nu filachiisu sana iimeelii sana keessaa filannaa jecha. Iimeelii nu filachiisu tokkoffaa maqaa jalqaba maqaa keenya itti barreeffanna. Maqaa Feesbuukii ittiin banachuu barbaanne jecha. Kanaaf jalqaba maqaa keenya ittiin banannaa jecha. Lammaffaan maqaa abbaa keenyati. Kanatti aansee next jennaan jecha. Isin argaa jirtan kana kanatti aanee maal jennaan next jennaan jecha. Iddoo next jedhu kan si'a tokkoof gadi tuqnaa jecha. Akkuma isin argaa jirtan kana si'a tokkoof iddoo next kana gadi tuqnaa jecha. Akkuma gadi tuqnee kaaniin iimeelii qabnu sana nu filachiisaa jedha. Select your name maqaa filadhuun hin jedhu. Maqaa banachuu ni barbaachisan sirreessi filadhuun hin jedhu. Kana lamaan keessaa maqaa jalqabaa filannaa yookiin kan lammataa filannaa jecha. Kana booda maal jennaan iddoo next jedhu kana si'a tokkoof gadi tuqnaa jecha. Kana booda what is your birthday guyyaa dhaloota keetii guutiin hin jedhu. Jalqabni guyyaa itti dhalanne, lammaffaan ji'a itti dhalanne, sadaffaan bara keessa itti dhalanne jecha. Kana sadan sirreessinee maal godhuu qabna guutuu qabna jecha. Yeroo guutuu hubachiisa asirratti umriin keenya 18 sanaa ol ta'uu qaba jecha. Kanaafuu select jennaan jecha. Erga seenti goone next jennaan saala kee gender saala kee filadhuu jedha. Dubara moo dhiira moo saala maleessan hin jedhu. Kanaafuu jalqabni dubara, lammaffaan dhiira, sadaffaan saala maleessaa jedha. Kanaafuu dhiira waan ta'eef gidduu keessa meelii filadhee jecha. Lakkoofsa bilbilaa itti galchina. Lakkoofsa bilbilaa erga itti galchinee kaanee booda iimeelii keenya nu gaafataa jecha. Iimeelii keenyaan wal qabsiifannaa jecha. Feesbuukiin keenya akka ta'uu hin dandeenye. Akka namni nu harkaa fudhachuu hin dandeenye. Yoo namni harkaa fudhachuu yaalii gaggeessa akka iimeelii keenya irratti tekstii nu seenuu jecha. Kana booda maal jennaan iddoo tekstii kana si'a tokko gadi tuqnaa jecha. Kanaan booda maal jennaan iddoo iimeelii keenya sirreessinee galfanne kaanee booda iddoo next jedhu kana si'a tokko gadi tuqnaa jecha. Si'a tokko achirra gadi tuqna. Kana booda paaswordii hin jedhu. Paaswordii keenya create paaswordii strong paaswordii galchuu qabda jecha. Strong paaswordiin kaaraakterii 6 sana ol ta'uu qaba jecha. Kaaraakterii 6 sana ol qabu strong paaswordii galchitan baay'ee filatamaadha jecha. Kan namni tilmaamee haak gochuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf maqaa keenya gargar gochuu dandeenya. Kana booda maal jennaani iddoo next kana si'a tokkoof gadi tuqnaa jecha. Akkuma isin ilaaltan kana si'a tokkoof gadi tuqnee kan achirratti paaswordii galchine kana save godhinu hin jedha. Save goonaa jechaadha. Isa erga save goonee agree jennaani. Agree jechuun seera Feesbuukii kana poolisii kana walii galaa jechaadha. Agreementii Feesbuukii kana tarmii poolisii kana sirritti walii galeera kan jedhu agree. Iddoo argii jedhe kana erga tuqnee kaanee booda gara Feesbuukii keenya nu fudhataa jechaadha. Kanaafuu footoo Feesbuukii keenya irra galfachuu qabna jechaadha. Iddoo footoo jedhu kana save footoo kana godhannee kaanee olwee jennaani. Kana booda Feesbuukii keenya footoo irratti hidhachuu dandeenya jecha. Loogoo Feesbuukii keenyaaf qopheeffanne sana irratti hidhachuu dandeenya jecha. Barnoonni keenya har'aa isa kana fakkaata. Warri yaadaaf koomentii qabdan hundi keessanuu koomentii irra nu teechisa. Barnoota itti aanu hanga wal arginutti like, share, subscribe gochaa akka nu duukaa dhaabbattan gamanumaan kabajaan